السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بريوان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هارا برم سرار جنة جدي يادو كبدي سيني دفجرة فيديو نرامو ورا ألفا جراك أبو في وكان مو الفاي المو جراك أبو في كيستو جاتو قرا هجا جا سدي جدو جرانتي مال مالك نياتوك أبو مال راكو فيجوك أبو إسني في إن شاء الله. obboleewwan kiyya warra ammoo faayil moo garaa qabuutu na gaafate achumaan nuun daafiyyuu barumsa ta'a inshaallah. Aga gama viidiyoon deemneen duratti akkuma duraanii warri haaraa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Mallattoo notification illee tuqaadha. Viidiyoo babbareedaa barumsa irraa argannu wayita gadi dhiisu akka gadi dhiisu hin dafee simbira gaha waan ta'eef warra amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Akkanuma nafaana tura akkanuma na jajjabeessaa ninjera wanti ani amma sirra achi gadi tarreesse isinii himuu karraa of eeguu qabnu kuni wanta ani dubbiserraa jechuudha kasinii qoodu ani ammoo gaafa kiyyatti gaafa ani ilmoo ulfaa'ee garaa qabutti wanta kanarraa of eegee jira moo of inni akkamitti bakka san tare ka jedhu duubatti isiniif hima inshaallah. Anillee wanta bira dabree barumsarraa argadheerra tokkoffaa irratti wanti nu irraa of eeguu qabnu haga ilmoo keessattuu ji'a tokkorraa haga ji'a 3-4 jidduu jirtutti wanti nu fudhanne karraa nyaachuu hin qabne karraa of eeguu qabnu tokkoffaan ananaasiidha. Ananaasini garaa kenna garaa nama laaffisa jedhama akka wayita gariifaa gogiinsi garaafaa nama qabee garaa nama laaffisa jedhama. Kanaafi garaa nu laaffisee hulaa hormaata kennaallee laaffisee akka osoo hin geenne ciniimuun nu qabdee ciniinsuun nu qabdee ilmoon osoo hin geenne garaafaa nu baatu godha. Ilmoo garaa nama baasa jedhama. Ananaasii dubartiin ilmoo garaa qabdu hin nyaattu jedhama. Lammaffaa irratti paappayaadha. Paapayaanis akkasuma garaa nama laaffisaa sababa sanarraa kaka'e ilmoon ji'a tokkorraa haga ji'a 3 jirtu bishaanirraa gara bulii 40 booda dhiigatti jijjiiramti. Bulii 40 itti aanu booda ammas garaa gana foonii jijjiiramti. Kanaaf jidduu san keessatti wanta xixiqqoo lallaaftuu amma uumamaa jirtu waan ta'eef carraa daftee bu'uu argatti. Kanaaf paapayaallee hin fudhatinaa jedhama. Sadaffaarratti wanta akka shaayii buna laslaasaa dhugaatii garagaraa lallaafaa kanneen wanta akka chokooleetii kaafiinii baay'ee of keessaa qabu kanneen hin fudhatinaa jedhama. Hin fudhatinaa osoo hin taane hin baay'isinaa jedhama. Wanta akkasii akka buna shaayii laslaasaa kanneen yoo ka baay'ifnu ta'e kaafiinii of keessaa qaba waan ta'eef qaama keenya keessaa bishaan xuuxuufaan malaa hir'ina bishaanii faan irratti uuma. Wayita namni ulfa ta'e ilmoo garaa qabutti ammoo bishaan qaama ilmoo garaa keessa jirtuu fi haadhaafillee sirriitti barbaachisaa waan ta'eef akka bishaan qaama isii keessa hir'atu hin barbaadamu. Afuraffaarratti ammoo foon dheedhiidha. Haadhi takka wayita ilmoo garaa qabdutti foon dheedhii nyaachuun bareedaa miti. Wanta dheedhii waan ta'eef garaa isii keessatti raammoo garagaraa uumuun malaa baakteeriyaa adda addaa. Kanaaf ilmoo garaa keessa jirtuuf ta'e isiifillee bareedaa miti foon dheedhiin. Haga ilmoo garaa keessaa qabdutti foon dheedhii irraa fagaatuu qabdi. Shanaffaarratti kuduraaf muduraadha. Kuduraaf muduraan bareedaadha qaama isiitii fi garuu yeroo itti fayyadamtutti sirriitti qulqullina isaa eeguu qabdi. Fakkeenyaaf amma akka goommanaa faa wanta lafaa ol bibbiqilu kanneen salaaxaa kanneen wanta lafaa ol bahu waan ta'eef keessi isaa hagam takka qulqulluu ta'e xiqqoo raamoon gosa garagaraa faa haganni lafa keessa jiru tuttuquun faa mala waan ta'eef wayitatti fayyadamuu deemtutti gubbaa isaa kana sirriitti dhiqxee qulqulleessite isa qulqulluu ta'e furuutii garagaraa yoo ta'e illee wayita nyaachuudhaaf deemtu gubbaa dhiqxee qulqulleessitee itti fayyadamuu qabdi. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdi jechuudha haga ilmoon garaa keessa jirtutti. Jahaffaarratti dhugaatii garagaraa irraa of eeguu qabdi. Wanta akka alkoolii ta'ee sigaaraa
baay'inaan dubartiin biyya keenyaa wanta akkasiisanillee hin fayyadamtu garuu wanta akka sigaaraan fayyadamtu dubartiin keenyaa haa ta'u warri musliman ta'in tokko dhugaatii garagaraan fayyadama kanaaf waan akkasirraa of eeguu qabdani ammas sigaaraa yoo ofii keessanii hin fayyadamnillee nama sigaaraa qaburraa sigaaraa fayyadamurraa fagaatuu qabdan haga ilmoon gara keessa sin jirtutti bakka sigaaraan itti aarfamurraa fagaatuu qabdani ilmoodhaaf ta'es fayyaa haadha ilmoo garaa qabdu saneefillee bareedaa miti yeroo sanitti nama sigaaraa xuuxurraallee fagaatuu qabdi jechuudha ammas dhukkubbii garagaraan namatti dhagahama yeroo ilmoo garaa qaban kanatti wanta garagaraattu namatti dhagahama jechuudha sanii fi dhukkubbii san ofirraa wayyeessuu fi mataan nama dhukkubaa dugdi nama dhukkubaa waanuma nama dhukkubneyyuu hin jiru yeroo ilmoo garaa qabani haa ta'u sanumaa jennee kiniinii gosa garagaraa ka osoo doktorri nuun fayyannuu fi hin ajajne akkanumaan lafaa kaanee kiniinii mataa dhukkubbii jennee kiniinii dugdaa jennee waama qoricha ta'e tokkoyyuu fudhatuu hin qabnu akkasuma garuu yeroo ulfa ta'uu kenna beeynetti doktora bira deemnee of laaluu qabna akkanni cheekaappii nu godhu doktora bira deemneef laaluu qabna kiniinii viitaamina garagaraa ka ilmoo garaa keenya keessa jirtuu fi fayyummaa keenyaafillee nuuf fayyadu nuuf ajaja waan ta'eef doktorri kiniinii san fudhannee itti fayyadamuu qabna garuu doktoraan alatti waanuma qoricha ta'e tokkoyyuu fudhatuu hin qabnu muuxannoo ani qabu ofii kiyyaa qaburraa yookaan isinii qoodu ta'e ani alhamdulillah ijoollee takkarraallee hanga 4 garatti baadhee ulfaa'ee da'ee jira wanta hagaree fi isinii hime kanneen hunda isaatiyyuu an haga baadhu garuu garii isaa wayita ilmoon ji'a 4-5 dabarte fayyadamee jira garuu ji'a tokkorraa haga ji'a 4 jidduu jirutti inumaa hin fayyadamne miidhaa namarra geessaa beekee osoo hin tahin yeroo sanitti beekumsa akka wanni kun miidhaa namarra geessu hin beeku garuu akkanumaan ani yeroo ilmoo baadhu keessattuu yeroo ji'a 3 haga 4 tarutti yaa rabbi bismillah waanuma hunda isaatiyyuu hin jibbaa hin jaalladhu ananaas illee guddaa gaafa biyyatti baadhe san bakka manu jirru san guddaa hin argamu itti hin fayyadamne paappaayaallee guddaa hin jaalladhu gaafan ijoollee tiyya hundayyuu haga ilmoo garaa qabu wanuma mi'aawaa ta'eyyuu hin jaalladhu keessattuu dhumarratti faa gaafa da'uudhaaf kalaa akkas jaalladha malee wanta mi'aawaa ta'e hin jaalladhu garuu paappaayaan bareedaa miti jechuu aadumarratti dhaga'ee saayinsiidhaan illee murteeffame hin beeku ture amma ka isinii hime kana doktora garaagaraarraa sarchii godhee dubbiseeti ka isiniif hime paappayaa aadumaaniyyuu bareedaa miti jechuu dhaga'ee bunaaf shaayii ammoo haga ji'a 6 booda ka xiqqoo dhuguu jalqabe malee waanuma hunda na jibbisiisa isiniin jedhee jira kanaaf bunaaf shaayii illee hin fayyadamu yeruma baanti yanatti beeksistee ulfi kiyya beeksisee waajijibbuu jalqabee nachumaani bunaaf shaayii dhiisaati bishaan mana kennaatiyyuu hin jibba rabbuma bira nama dabarsa namaaf laaffisee garuu namni hundi tokko miti adduma adda baata foon dheedhillee uumama kiyyattiyyuu takka hin jaalladhu hin nyaanne ammas dhugaatii garagaraa nama fayyadamuu miti in yaadadha as dura mucattii takka ollaa kenna akkasitti buna baay'ee dhuguu jaallatti buna hedduu tokko dhidi waa hundan jibbiti garuu buna hedduu tokko jaallatti sababa sanirraa kaka'ee bunni dhiigatti kaasee dhiiga isiin dur hin qabnetti kaatti godheeti dhiigni itti heddummaatee ilmoo qaata dhalachuudhaaf geette osoo bakka hin geenne ilmoo irraa baase yeroo takka caalallee lama irraa ba'e kanaafi bunni bareedaa miti ofitti yoo dhugdanillee ofitti hin baay'isinaa xiqqoo bichaa dhugaa yookiin ammoo haga ilmoo garaa qabdan osoo dhiiftanii bareedaadha qoricha kanniin ammoo qoricha haga ilmoo garaa qabatti ani qorichuma ta'eyyuu hin fudhadhuun sodaadha sannami hundiyyuu hin beeka jedhee amana inshallah qorichi bareedaa miti ilmoo wayita garaa qabanitti of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisa garuu ka doktorri namaa kenne yeroodhaan itti fayyadamuu barbaachisaadha jechuudha
kana fakkaata inshallah gabaabumatti yeroo itti aanutti ammoo mallattoolee akkamii namatti agarsiisa yeroo agarsiisan maal gochuu qabanii akkam goona ka jedhu mallattoolee ulfaa isiniif inshallah gabeeku tokkorra viidiyoon narraa kana fakkaata gaafii yoo qabattan karaa komentii jalaatiin naaf ka abboleewwan keessaniif illee sheer godhaadhaa irraa fayyadamanii akkasuma yaada ta'e isinis beekumsa keessan ka qabdan nas jalaan naa barreessa walirraa barannaa wal barsiifna inshallah kana fakkaata فيديو براتي ولدت ديبنوتي الراف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته